jedhu yoo quraanarraa fide kiristaanan taataati. Tokkoffaa ammanaa fidii tokko lammaffaa ilaala geeffadha. Lammaffaa quraanni erga quraanarraa beete sheeki erga quraanarraa beete gaaffii lama si gaafadha. Quraanni juuzii meeqa qaba? Kenna buyyiti waajiyoo ki kennaa galchi kenna. Waajiyoo ki jooni naa galchi buyyi. Okay warra amantaa kaanii kabajan sini qaba. Mube ifama carraan alatta mube. Kabajan sini qaba. Ani gaaffii sinirraa Akka dhufu sitti bira qabu quraanni akka dubbifame qabu. Wannan sitti maali beektaa kenna dhaggeeffadhu kenna tina barsi keessaa ba'i kenna ani maal nama bira maaltu galcheesi nama waliin haasaa. Qoy tokko kenna ani barataadha malee barsiisaa miti. Yoo tamma gaaffii yoo gaafatti siinii amantii maaliif isin gaafatti kenna. Wanta ani gidduu keessanii seenu haasaa. Awwalee quraanni juuzii meeqa qaba? Kande wallaahi. Juuzii soddom. Juuziin tokko maalirratti dhaabata? Eessamees. Ammarraa. Amma yafasaaluun anin nabayil aziim allazii hum fiihi mukhtalifun. Kare sarara lama na kare. Maal ta'e mube juuzii tokko jettee dhaggeeffadhu juuzii sadi qad sami Allahu qawla allatii tujaadiluka fi zawjihaa wa tashtaki ilalla mube dhiisi quraanaan natti hin dhufin si caalan beeka quraana. Obboleessu sheetan nuu qaanii beeka dhaggeeffadhu. Ati dhagay meemee bakka suuraa amma alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fiihi ergamaa rabbiiti ka jedhu quraanni jecha Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam kan jedhu sana na kare itina hiki surah me kana targama na kare mo bakasan neme Abdi asani dis gidduu okay abdi quraanni si bira jira bilbila na abdi surah dhagay surah 81 lakkoofsa 20 baniif abdi maal yaamum quraana usultaan ka islaamii fi arkaan na bani gashi na bani meme Nabari cakali mubarak sana ubadi kurma maafai. Surat arkaan islaamaa jira. Kenna ko dhiifama hojii waa tokko sitti dhaamma dandeema. Koppiliin kitaaba isaa baafni. Because topic screen guys. Tokkummaa fayyaa tokko deemu baniyaan. Kennaa hojiin waa tokko itti haasa'ee deema. Kennaa waan asitti dubbadhu. Ati akka amantaa keetiitti jabaa akka taate addatuun ta'in inni simbira dhufee bituu hin taane kaleessan si beeka. Akkuma sana taasii beekaaniyyi kabajan si qaba guyyaa tokko tuttee sin beeku na beektaa na tuttee sin beektu messengeraan nafsi wal beenna tiktokiidha wal beenna kabaja kaleessa walirraa qabna wannan dubbadhumaa inni waan namni amantaa kiristaanaa keessaa bahee islaama ta'uun waan dur jirudha amantaa islaamaa keessaas bahee immoo kiristaana ta'uun waanuma dur jiru haaraa miti garuu wanti kun asirratti xiqqoosii wanni jajjabeessaa jiru tuttuqaa inni obboleessi koo dhageessee tuttuqaa inni quraana dabsuun dhorgamaadha. Fakkeenyaaf atama matsaaf quddusiin waa tokko sitti maa kenna. Asirratti yoon dubbadhe waraabbatanii olii gad deemu malee fakkeenyaaf si kaa'ee akkamitti matsaaf quddusii fakkeenya akkanaa godhate naan jedhu uffanni si galee fakkeenyaaf waan matsaaf quddusii irra hin jirre matsaaf qulqulluu irra hin jirre tokko kenna matsaafa keessan rakkoo akkana jedha dhimma dubartii irratti akkas jedha yoon jedhe yookiin dhimma dhiiraa irratti dhimma ilma namaa irratti akkas jedha yoon siin jedhe ni mufatta maaliif eessaa fidde waa'ee amantii kootii ati eessaa fidde kana naan jedhaa jirtaan namni kun sheekaa miti kan dhufee amantii kiristaanaa qabate kanaaf akka sheekaa ta'ee taa'ee ijoollee walitti qabatee amantaa kan biraa qeequrra inni kun maal fakkaataa jira amantaaf amantaa walitti qabuuf deema jechuudha amantaaf amantaa dhimmi gandaa fi dhageessa dhimmi amantaaf sabummaadhaan kaatee ibiddi wanti ragaa qabu nama walitti hin buusu mube miira keessaa ba'i wanti ragaa qabu nama walitti hin buusu jaatamii sagal lakkoofsa afurtama amantaa kenna atamma amantaa suuraa jaatamii sagal suuraa maaliif kenna hojii saara kenna la kabaja qabde hote calluma kenna lolli yookiin immoo walloliisni amantaaf yeroo kan siin jedhu islaamatu kennaan hin dhiibamu osoo hin taane anis amantaa kee xunnaan nanniiftu kenna akkasumatti fakkaata amantaa kee xureessuu mirga hin qabu mucaan kuni waan hin beekne irraa dubbataa jira waan ta'eef nama tokko sheekaa miti sheeka guddaa wayii ijoollee gorsaa ture miti kan islaama keessaa kiristaana ta'e gati ta'eef kunoo akka obboleessaatti amantaa barbaade qabateera karabbina argu wallaahi bakka ati godhatte naageessu guyyaa tokko maaliif amantaa jijjiirte jedhee hin gaafanne dirqaman qaba gaafachuu
garuu gaafachuu hin feeneefan hin gaafanne. Baay'ee galatoonni mubee galatoonni deebii. Kanaaf amantaa islaamaa yeroo inni maqaa xureessu calliftanii ilaaltu yoo ta'e yoo uummanni islaamaa amantaan kiristaanaatiif amantaan islaamaa walitti bu'uurra jedhee oromummaa kabajee callise an akka obboleessaatti hin callisu maaliif dhageesse waan bor walitti nu buusaan dubbataa jira akka obboleessaatti isaan kun obboleessa kooti amantaa kiristaanaa cala amantaa islaamaa cala gaafa anaaf inni walitti kaane wal barbaadutti kaana laan nanna ka turkee kan naqum beeka beellaman qaba wallahi naga wal biraan deemnu anaaf kana urfadha kana sitti mee mesenjeraan sida walaanne kenna mesenjeraan naada wali yeroo baate mesenjeraan naada wali qofaatti dubbanna Diubadera wajjinaa soto. Thank you. Amana sonna gaafa turkii dhumne wanna kana fudhachuun kee mala shakkii jedhu qaba. Waan an argisiistanii gaafa turkii dhumne. Tuffii fakkaata kenna dubbadhu dhaamsa jaannan deemaafani. Okay, deebisuuf immoo jecha jette irratti dhugumaan awwalii wanta quraana irra hin jirre yoo dubbate dogoggora guddaadha. Raagaa suuraa alhaqa lakkoofsa 40 suuraa alhaqa. Yoo raagaa dhiyeeffate wanta quraana irraa jedhu yoo dubbate immoo dogoggoraan qabu garuu raagaa malee qabu garuu raagaa malee qabu garuu raagaa malee suuraa alhaqa lakkoofsa 40 suuraa attaqaawwi lakkoofsa 19 ijoollee islaamaa dubbifadhaa barreeffadhu dubbisi waraabadhaa ijoollee islaamaa waraabadhaa isiniin naasaara yoo amantaan keenya nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam ergamaa rabbiiti jannata rabbii kennuu hin danda'anu namarraa mulquu hin danda'anu isaanuu rabbirra rahmata rabbiirra eeggatu isaanuu akkuma keenyaa jechuudha ergamaadha isaanuu hojii kan hojjetanii jannata galu loogiin hin jiru jannata bira rabbiin bira yoo quraanni islaamaa dhaggeeffadhu yoo quraanni islaamaa ragaadhaan namni quraana beeku abbootii amantaa tokko waan madda bakka isin feetanitti ustaaza guddaa waan madda quraanni islaamaa isin gaaffii gaafattanii beellama nuu qabaati mana tokkummaaf ta'us mana abdii ta'us anaa wajjin jechuudha quraanni islaamaa nabi muhammad alayhi salaatu wasalaam kunoo quraanni kalimaa isaaniiti jennaan ana amantaa islaamaatti damannu. Mube baay'ee kabajamaa eenyuun gaaffii ergamaa kabajamaa eenyuun ergamaa kabajamaa eenyuun beekta mubaarik maaltee namichi eessaa bilis kenna eessaa fuudhee maqaa quraana ergamaa kabajamaa eenyuun beekta kenna namiisi kamaalo mube ergamaa kabajamaa eenyuun beekta gaaffii Sekendi soto David abdi ergamaa kabajamaa eenyuun beekta kenna mesenjeraan naada wal ishii kennaa ko Mira keessa gallee asatti isaanis wallollee waan biraa uumamu. Waan mira keessa galu jechaan taane dubbaddoon. Waan an dubbaddo akeekan. Siin jenne kenna kaleessa yun dubbanne adda maal walitti dubbanna naasi jechaan taane. Hela. Dubbiin kun maaliif immoo awwaluun kun nama arrabsee yoo Pansar pada positif awal ya. Pansar pak. Baga mantino. Arrabsoon kun eessaa madde. Jilkiin naa bilbila maa rafa uffeen laayii bira. Yaada si keenan fudha. Awal dhaggeeffadhu. Ani riyoota danuu qabaana warra amantaa ortodoksiis peentees danuu. Booda na gorsitu an obboleessa koo fidachuun barbaadaa jira suuraan an kennu kana maaliif katabattanii laachifne obboleessa koo. Bilbilii baan waan sitti dhaggeeffadhu nama kuma tokko na biraa. Ani maa turkiittu qaamaan itti agarsiisa gaafa inni dhufe. Dhagee kaasiima na dhaggeeffadhu kaati. Amantaa kee jaallachiisuu gara amantaa keetti nama waamuu barbaadde amantaa sakaanii arrabsitee miti. Nama arrabse hin jiru. Namni arrabse hin jiru. Elaa tokkoffaa nama tuffatina jaalala misitti dubbatu bro. Amantaa nama biraa quraana irraa ragaa kennuun nama tuffachuu miti. Quraana keerraa ragaa kennuun tuffiidha jedhee nama nua. Dhaggeeffataati ka awwalee. Maal nama dhaggeeffatooti? Amantaa kee jaallachiisuuf amantaa nama biraa hin arrabsin arrabsuu hin qabdu. Amantaa kee himachuu dandeessa. Barsiisuu dandeessa. Amantaan koo kana qaba, kana sirreessa jechuu qabda malee amantaan sun sana kana jettee amantaa san arrabsuu hin dandeessu. Namoota deemanii tuttuqanii akka amantaan kun arrabsamu godhan irraa dhorka abdii. Ela dhageessee waan seeraan si gaafachiisa. kun akkas. Arrafamuu dhiisnee miti bar kenna. Nuusikoo koomentii irratti bar arrafamuu dhiisnee miti bar arrafamuu dhiisnee miti garuu negatiif koomentii hin barbaadu. Ilaaluma fakkeenyaaf amantaa yoo ta'u baatillee kallattii garaagaraatiin namni na arrabsa fakkeenyaaf yoo na arrabsu isa na arrabsu waan hin deeman garuu amantaa kee akka namni si jaallatu barbaadde
amantaa kee qofa gaarummaa isaa maal akka mana rabbiitti argattu himi ummatatti ofitti waami malee amantaa isa kaan hin arrabsin. Arrabsitee kabaja amantaa sanatti ortu hin jiru. Isa maayi maan jira na dhaggeeffadhu sitti membeeku kiristaana ta'u Yesuus Kiristoositti amanuun nageenya namaa kenna boqonnaa sammuusii kenna nama guutuu si godha yaaddoo xinqii dhukkuba rakkoo waan hundaa si inni fayyisaadha Yesuus Kiristoos karaadha kanan isinitti maayidha. Isa himi garuu amantaa nama biroo hin arrabsinii amantaa nama biroo arrabsite hin arrabsu dhagay amantaan kos naafneeyyamu anis hin godhu kulli hin arrabsu awwalee yeroo ta'a. Ati waan naan jettu jedhee tasgabboonii akka nama hubataa tokkotti yoo haasone awwaluu bichaa irratti quba qabu otoo hin taane akkuma waliigalaatti iyyuu namoota amantaa namaa tuqanitti yoo dubbatte awwaluu bichaa akeekkachiisu otoo hin taane deemanii kan isa tuttuqanii koomentiidhaan beekta ijoollee waanuma hundumaa beekta. Yoo itti dubbatte rakkoo maal qaba akkuma waliigalaatti yoo dubbatame awwaluu bichaa irratti akkas quba qabu otoo hin taane ijoollee akka waliigalaatti amantaa tuttuqanii dhiisaa amantaa mataa keessanii kabajadhaatii jiraadha oromummaa dhiigummaa walitti qabna hundi keenya iyyuu namni immoo amantii barbaade kabaju yoo barbaade 66 amanuu akka danda'u ati iyyuu dubbatteedha namni yoo barbaade qalamni kuni waaqa koo ta'eetti amanuuf mirga guutuu akka qabu namni kamuu ni beeka. Isa kana erga ta'e awwaluun erga amantaa kana fudhate ijoolleewwan deemanii akkasii Yesuus Kiristoos nama hin nyaata hin hagaa hin sobaa maal warra jedhanii isa tuttuqan kana innoo amantii koo ta'eetti fudhate isaanitti sima tokko kanan jedhe lammaffaa immoo obbolaa lamaan gidduu yoo seenuu baattan obbolaa lamaan kana walitti diina gochuu yoo baattan ajandaa kana otoo bal'isuu yoo baattan akkasuma immoo mubee dhimma amantaa keessa otoo gashuu baattan Mubaarik nama gaariidha nama jabaa nama beekaa nama hubataadha. Abbaa miskiinaadha nan beekani qaataan kaasee erga miidiyaa kanarraa dhufee nan hubadha otoo Mubaarikiin amantaa kana keessa dhimma amantaa keessa gashuu dhiistani obbolaawwan kana lamaan diina walitti gochuu otoo baattani bataam mimmarrataadha akka kootti baay'ee filatamaadha amma gochaa nuti gochaa abdiin dubbachaa jiru kuni awwaluu fi Mubaarik haadhoo tokko tiruu tokko keessaa boraafatanii bahani walitti diina gochuu Mubaarik maal jedhe amma miira keessa galee Mira ari keessa galee maal jedhe ani turkiin dhufaa kana jechuun obbolaawwan kan lamaan walitti diina gochuudha. So osoo wanta haasofnullee bareedinee sababaan deebisii kenna. Maybe jalqaba bakka dhaloota isaanii wannan sii kaasee sababaanii gaattiraan parsantii 90 ol uummata musliimaati sheekolii gurguddaa tachi ba'e sababa awwalee maatii haatiif abbaan isaa arrafamaa jiru. Wanta beeku qabdu jechuudha. Mubaarik kan namni jaallatu. Yesuus Kiristoos anuun koo maaliif arrabsiifnaa maqaa qabrii gubaan jedhe. Ani Yesuus Kiristoos itti amanuun koo maatii koo arrabsiisa taanaan maqaa qabrii gubaa. Waan inni amantaa jijjiirate miti. Waan inni amantaa Islaamaa arrabseef. Soba kun ati yoo obboleessa kee maaliif nurraan dhowwattu waan jedhameef. Mirga isaa kun soba. Bobarbaade maaliif remooti namanin awwalu abdi kaumsi awwaleen amantii arrabsee fi maalidha kana naa deebisa abdi kaumsi awwaleen amantii eeqee fi maaliifidha isuma gaafadhu ka inni sibira jira bar no ati naaf himi maal atin beekta waan maal ta'eef waan dhaqanii fayyaa anamantaa afaa keen jedha kan namaa sinqeef kenna dhageeffadhu bitaa dubbannu abdi ela jecha ammaa qabaddu baay'ee Sinu badda laal amantaa keessa seenus argeen beekwani garuu wanti kun